هي ufneerra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى مو وان أكمل إنما قديسي سون فيديو فيه جولي رومو كينيا بيجرات ufte هجير رسو بباتي وجتشا جرنو جولي دائما إرجع ufte مجان كوني جي سدي ريف مكان سا يزدين هجي إداو جدما جولي أرسي أساساتي كليس أسري بود سافري فروبي رتي بار دبي كيس مركب رت تصو جتشاجرو مركب كيس كل سودا أشي كيس تصو جتشاجرو كلين سدبي لبون صدر بيته كان أشي بوليسين موتوما بيجكنا قرن وانت باقي جرانا منيات في نمرك سودا دائما يكونوا كمجان كن أرجع بيا به ريفو جالا مكان جسده أفتكري ما تكي اللي جرى بيرا به قالوا هنتاني وانت ربي بربادة إجراء وانت جرانا منيات هنگا ما مجان كن أكمل تساو مالك أكدو إفي بلان أكمل كرجع دوي وانت فتأهنجرو نمون هتون أشو مركو مكيسة أكا أفنى ميوكان كلين سأبي دوي دبتشاجرو قالوا مو كانت أورا بولندا كنافو نموني يو إجرتان يوكان دبي جرتان فيديو كان سرت شير قوتاني أكا حقني مجاك ناس بهوفي إني برامو أكمل تأكدو أكا إفومو في جان كون غرغار سيدو إسابر باجسا مدو اللي بي أول جساها تاو ريفي ساقر إثيوبيا فأمي يو كان قالوا تألي كوني ماتين أكا مرتيس تولن دايو ماتين حاقلو جرامي تأي أجمع وروني يو إيكواني مودو باجران غرغار ساقوداني غراماتي ريف يوكان ريف دائما كان أخرى مجاكنا غراماتي أكا جلوني في يومو ماتين راكون قبو أجمعت اللي حاوالم جران أكا أجمعت أوالو يدن بانجي ديفا أكشت أكا إرتو لغلان dubbachaa jiranu hangammaa reeffisaa poolisoota biratti qorannaa irra jira. Reedii dhagaanii sabbaru jiru nuti warree as jirtanuu Oromoon martu akka gurraa qabdanu hadda poolis xaabiyaa arraafaa deemnee gaafannee turre kana jennaan guyyaa lama reenfa ilaaluus hin dandeessanuu awwaalachuus fudhachuus hin dandeessanuu qorannaa irra jira. Qoratamee kanaan isin bilbila jedhanii ما تيسا كيسا فريسا تقول لي نجرتي وبوليتين كينيا يجولين وريكون عندي كوالين هجتانو نا كتمه تيمي سينكون مو فراسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني تلا عبدون جن أما إسافي تلا أبلي هاتي نلمان أبلي يعني أنا في المدادة كياتي Akkuma beekamu kan biyyaa dhufee reefu akkuma Bangladesh jedhanii ji'a sadii reefu gaya ala carraatiin lubbuun isaa darbee jira. Kanaafuu Oromooni inni ijoollee hin seemanaati. Ana gada basaasa ijoollee hin seemana dabaaraati gosti isaa jechuudha. Asumaan ijoolleen naannoo jiraatanii fi kan beeytan yoo ta'e Izzaddiin Hajii Doowwattoo jedhama. namni immoo hajii jecha wallaalan hin jiran jee yaada rabbi gaditti nama sirriitti beekamtii qabanii illee akkasii waan jiruuni Bangladesh kana jennaan bakka sana irratti immoo gaayiroo mucaan kun gara akiraa fuula akiraa deemu kan waliin bakka sana ka turan ijoolleen kun hundi kana keessa immoo eenyu anke Abdul Hakim Abdi jedhama Abdul Hakim Abdi Abdul Hakim Abbe Abdullah Hakim Abbe nama bakka sanatti iddoo sanatti waliin ture keessa nama tokko nama keessa galeelle keessa baasuudhaaf yaalii godhee jennaan ofiifuu gaggabee jennaan isa achitti dhiisee ofii bahee achi booda warri Bangaalee achi keessaa baasanii poolisii waamanii akka poolisii jira reenfi yeroo ammaa hospitaala jira maatiin yoo murteessan galuu yoo ta'es gaggeessuu yoo ta'es gurra qabaadha itti fufi. Taatee waan sabakkatti sana gabaabsite. Seenaa kun inni hojjedhaa biyyaa bahee erga dhufee ji'a sadii walumaan dhumne guyya tokko dhumne dallaa kan hojjete televiziichaa cuma tokkocha amma asitti hojiilee bakkuma tokko hojjennaa markaba san keessatti seenee sa'aatii 4:21 walii ol baanee achitti deegana uummatatti deebiseen beeku achitti deebi'ee keessa hafee gana warri Bangaalota baay'eetu garana gara soofii duun dhanne yoo dhanne jennu isa keessa hafeera harkifne dadhabne gana warroonni boosiin kaachiisa onne jedhu dhufanii harkisanii keessa baatanii keessa baatanii sukkumanii onne isaa keessa kanallee wad darbaniidha homaa wanti inni deebi'u hin jiru boleessa kennaa gatti tan daqiiqaa 10 keessa bira dhabne
akkasii waan jettan nuun jedha. Egaa ijoolleen kun hojjennee jijjiiramna hojjennee maatii keenya jijjiirra obboleeyyan keenya barsiifannaa haadha abbaa keenya gargaaranna jedhanii ufanii hojii hamaa akkasii keessa hirmaatanii hojjechaa jiru. Lubbuu qaalii jaraa akkasitti dabarsanii uummata keenyaaf kennaa jiru. Maatii akkasitti hojjetaniit kan maatii gargaaranu maatiin illee kan hubachuu qabdu. Kanaan achi immoo warri UAE keessa jirtanu gamanumaan of qopheessaa waan hamaadha. Ijoolleen kun daa'ima ganaa mucaan kun erga dhufee ji'a 3 ID'n isaa gaafa guyyaa 5 baatii 6ffaadha kan inni dalagamee fi ID'n isaa ganaa ji'a 2 waan akkasitti erga ID'n isaa bahee jechuudha. Kana jennaan of hojjedheen biyya maatii kan koo biyya kan koo jijjiira biyya kootiif maatii kootiif bu'aa buusa jedheen ijoolleen keenya uftanii asitti karaa irratti hafaa jiru. Yeroo kana gaa wal gargaaruun amma murtee maatii dhageenye asiis maanguddoo ijaarree namoota gurguddoo ijaarree namoota ganda keessaas ganda alas akkuma Oromootti birmannee waan kana bira dhaabbachuun akka Oromootti bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Nama ta'uun gahaadha. Waan akkasiirra nama gargaaruun nama bira dhaabbachuudhaaf nama ta'uun gahaadha waan ta'eef reenfa kana yoo jarri biyyatti nuuf galu jedhan biyyatti galchuu yoo asitti nuuf awwaalamu jedhan immoo asumatti awwaaluun nurraa eegama waan ta'eef Oromoo kana gurra qabaadha. Hundi keessan sheer godha maatiitti himneerra maatiitti himnee maatii sabarsiisnee kaanetti gara miidiyaatti kafinne waan ta'eef egaa wanti hundi isin harka jira galatooma. Ijoolleen Oromoo kan biyya alaa keessa jirtan hundi keessanuu dhaamsi anis dabarsuu barbaadu bakkuma jirtanitti yookaan immoo idduma jirtan sanitti wal quba qabaadhaa yoo walitti dhiyaatan fakkeenyaaf maybe akka carraatti bakka tokkotti naannoo tokkotti dalagaadhaan ramadamuu dandeettanii wal quba qabaadhaa eenyu eessa akka jiru akka biyya keessanii ofillee hin dagatinaa ofillee eegaa walillee eegaa cheekul godhaa maybe teekinooloojiin kun hedduu babal'ate waan ta'eef salphumatti wal koontirool gochuu dandeettanii eessa jirta akkam jirta maayira jettanii wal gaafachuu qabdan maaliif achitti maatii yookaan immoo aanaa yookaan immoo saba isiniif falbatu hin qabdu yoo ofuma wal taatan malee namni hunduu alagaadha ka achi jiru jechuudha. Nama kamuu amanina yoo wal amantan malee nama kamuu amanuu qabdan achi wajjira leedan ka wajjiraatan alagaa keessanii malee obboleessa yookaan aanaa keessa waan ta'iniif namallee hin amanina walillee quba qabaadhaa. Ibalu eessa jira ibalu maayira jira ibalu maalitti jira jechuun wal gaafadhaa. Haaluma walitti dhiyaataniin haga dandeettaniin wal to'adhaa jechuu fi galatooma.